Arrabni laxxisaan booda abbaa rakkisaa jedha Oromoon. Intalli ishiin kun dura gaafii ishiitti laxxettee laxxistee jirti. Amma dhaxxee itti rakkatteerti jechuudha. Egaa rabbi ishee baasee jiran jedha. Dullaan inni sumayyaan qabatteertu kuni waan nama hambisu natti hin fakkaatu gaafa ni ilaalu garuu mucaan malattee jalaa fiigdee baate. Egaa ajaa'ibuma dhugaa dubbachuudhaaf kana duras dubbataatii turre akkasumayyaan callistee hin ilaalle tokkoffaa namoonni baay'een intalittii jibbeetii jira. Lammaffaa immoo sumayyaan akka jaalala isa iddoo qabdu namni kamiin keenya iyyuu barreetii jira jechuudha. So kanaaf iyyuu akka isheen hin dhiisne durumaa beeknee jirra. Maashaallaadha garuu nama garrama. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo nagaa qaba galata rabbii. Bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Egaa viidiyoo kaleessaa keessatti viidiyoo sumayyaan intalittii irratti hojjette irratti jechuudha. Baay'uma tokko na ajaa'ibee maayifiin jechoonni intalittiin illee itti fayyadamaa turte baay'ee na dhibe jechuudha. Maaliifii waan jettu wallaalte jechuudha. Mucaan asiifachi laxxette waan jettu wallaalte. Nikaa godhattanii heerumtee wal fuutanii jirtu jennaan lakkii jette. Akkamitti faana jiraataa jirta reennaan amanamummaadhaan jette. Inna bakka waanuma jettee dhiistu wallaalte intalli jechuudha laxxettee baay'uma tokko egaa sodaan keessa ishiitti uumame jechuudha. Haa ta'u malee namni ofitti amanamummaa hin qabne tokko waan tokko gootee erga ofitti amanamummaa hin qabaanne waan sana keessattuu galuu baattee baay'ee gaarii tureeyyudha. Akka natti fakkaatutti jarri kun shira yaadanii natti fakkaata. Sababni isaa maali erga ittiin heerumne erga nikaan godhatanii erga nama kana faana reekshinii tokko hin qabaatini haala kamiin akkamitti wajjin jiraachuudhaaf adeemaa jiru yookiin immoo jireenya isaan waliin jiraatan kun akkamii seedoo faana akkamittiin jiraataa jirti mana sana keessa akkamitti jiraataa jirti kan jedhu namoota baay'eedhaaf gaafidha. Haa ta'u malee jarri kun yookiin immoo shira yaaduu danda'u maaliifiin seedoonni bargat akkasumayyaa jaallatuun akka ijoollee isaa jaallatuun hundi keenya iyyuu hin beekna. Akka inni faanallee dhama'aatii ture. Bakkee isheen deemte hundatti ishee faana deemaa ture. Ishee deeffachuudhaaf immoo jedhee raawwate wantoota baay'ee gochaatee akka jiru argaatii jirra jechuudha. Waan isarra shira isarra kaa'amerree osoo inni hin beekin ilmoo alaa qabarree jedhameenii ilmoo sanarree immoo yoo dhugaa ishii baasuudhaaf ilmoo sun dhuguma kan isaati immoo kan isaatii miti. Kan jedhu dhugaa baasuudhaaf jedhee raawwatee agam akka inni dhama'aatii jiru agam akka inni deematii jiru hundi keenya argaatuu jirra. Sumayyaanis argaatii jirti jechuudha. Bargit amma isheenis garaa ishii muratteetti akka arginutti isheenis garaa ishii muratteetti. Egaa gara manaatti deebi'uudhaaf yookiin immoo seedootti araaramuudhaaf tarkaanfii xiqqootu hafa fakkaata gaafa ilaallu maaliif yoo jettanii bargit amma hidhattee intala mana keessaa ariitee jirti. Egaa manuma sana keessatti eegdi jechuudha seedoon gaafa bakkeedhaa dhufutti seedoon gaxariin jira jedheera akkuma innaa roozan dubbiste dhageenyetti inni gaxariin jiraadha kan inni jechaatii ture. Egaa gaafa seedoon dhufu akka mana keessa teessee eegdudha jechuudha kan dubbatamaatii jiru. Egaa daa'ima qabattee teessee eegdi ta'ee qomaadhuma ishee eegdi ta'ee kan agarraan beeknu viidiyoon immoo deebi'ee nu dhufu maal fidee akka dhufu gaateenyatuma eegaa jirra. Gara seedootiinis ta'ee gara sumayyaatiinis ta'ee gara roozatiinis ta'ee egaa gara kamiinillee gara mucaa kanaatiin illee ta'ee gara kamiiniyyuu viidiyoo dhufu teenye xeekna maaltu akka dhufu. Akkasuma immoo hawwii maaltu mudatee maal taatee manaa fiigdee baatee jirti. Sumayyaa fi roozan mucaan inni kun mana keessatti hafaniitii jiru moo mana sana cufanii baanii deeman immoo kan jedhu gaafii namoota baay'ee keenyaaf gaafidha jechuudha. So viidiyoon isaa hanga dhumaatti ilaaltan hoo taatanii mucattiin fiigdee manaa baateetti. Meeshaa keellee fudhadhuu bahi jennaanin meeshaa isheellee fudhattee hin baanne uffata ishee jechuudha. Harka ishee qullaa akka fiigdeetti baate jechuudha akkuma argitanitti. So kanaaf iyyuu mucayyoon tunis maalirra geesseetti sumayyaanis immoo seedoo manatti eegde moo balbala cufanii bahanii raawwatanii gara biraatti eegan immoo maali kan jedhu baqa namoota baay'eef gaafidha. Kuni ana qofa osoo hin taane nama baay'eef gaafidha. So egaa maaltu akka mudate teenyatuma eegatee jirra. Egaa waan dhufu wajjumarraa eegna jechuudha. Haa ta'u malee egaa sumayyaan akka garaa hirte argaatii jirra jechuudha hundi keenya iyyuu.
kana dura yoo inni na kadhate malee, yoo inni dhiifama na gaafate malee, yoo inni deebi'i baqqaa jedhee akka duraanii sanatti deebi'ee na gaafate malee ani ofii kootiin hin deebi'u jettee dubbataatii turte. Egaa immoo hiriyyaanis isheen immoo intalittii argite isitti dhuftee dubbatteetii turte, argitaniirtu viidiyoo isaanii dhuftee dubbatteetii turte. Mucaan kun dhiigni isaa ilaalamee yoo kan Saidoo hin ta'in gaafii tokko malee akka isiin Saidootti araaramtee mana Saidootitti galtuudha jechuudha. Hiriyyaan isaan lachiitu, hiriyyaa Saidootis hiriyyaa Sumayyaatis jechuudha. Intalittiin intala kana argee jetteetii turte, haadha mucaa kan Saidooti jedhamee sanaaye. So egaa akkuma jedhamettuu immoo viidiyoo keessatti akkuma dhaggeeffattanii turtanitti inni Roozan dawwalteetii gaafattu, Saidoon immoo intalittii mucaa fiddee akka hin dhufin mucaa achitti gattee akka dhuftedha kan dubbatamaatii ture. Kuni gaafii guddaadha jechuudha hunduma keenyaafuu. Sababni isaa maali? Intalli kuni akkam viidiyoo dhaggeeffadhetti jechuudha. Kana dura akkam viidiyoo dhaggeeffadhetti intalli kuni abbaa manaa ishee faana sababa mucaa dhalatee kanaa fi abbaan manaa ishee mucaan kan kootii miti odeeffannoo dhagee cimcimtaa garaagaraa dhagee raawwatee waa'ee mucaa sanaati irratti mucaan kan Saidooti kan jedhamu dhagee raawwatee akka intalittii reeburaan kan ka'e immoo hanga mana hidhaa galte, mana hidhaatitti iyyuu dararamaa turte dubbatamaatii ture jechuudha. Waa'een kun tayyib mucaan kun yoo silaa sababni isaan ittiin wal lolanii isheen mana hidhaa galte sababa mucaa kanaati waan ta'eef akkamittiin mucaa kana eenyu biratti gattee dhufte? Mucaan kun akkamitti achitti hafuu danda'e? Eenyu biratti hafuu danda'e? Sababni irratti wal dhabaniiyyuu, sababni abbaa manaa ishee faana isheen wal dhabdee intalittiin kun jechuudha gara Yamaniitii gara Itoophiyaa kan ishee fiduu danda'eyyuu sababa mucaa kanaati. Fiduu qofa osoo hin taane immoo reebamtee mana hidhaatti galtee mana hidhaa keessattuu dararamtee dararaa meeqan akka gara biyya kanaa dhuftedha kan dubbatamaatii ture. Innaa viidiyoo irraa dhaggeeffattan jechuudha. Viidiyoo kana dura isiin gallakkiste kan Sumayyaan gallakkiste kan Saidoo irratti bilbila chaanaala Saidoo irratti gallakkifame yoo dhaggeeffattanii jiraattanii egaa akkana jedhanii dubbataniiti turan. Namni hin dhaggeeffatin yoo jiraattanii dhaggeeffadhaa. Viidiyoo kana dura darbee jechuudha. Waa'ee yeroo intalittiin haati mana mucaa Saidoodhaaf deesse jedhan dhufte kan jedhame irratti deebistee Sumayyaan irree yeroo hiriyyaan isii sun hidhattee bira irratti dubbatametti waan kana dubbataniiti turani jechuudha. Inda'uun keessa darbee baanchii mikinaasuma jetteen Sumayyaadhaan hiriyyaan isaanii sun sababa kan keetii fi intalittii mana hidhaa galte qaxaqqaxamtee jetteen tayyib akkamitti mucaa achitti gattee dhufuu dandeenya?